Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota ajaa'iba barnoota baay'ee bareedaa ta'e kan namni hundi itti fayyadamuu qabu irraa fayyadamuu qabu online irratti maallaqa hojjechuu barbaanna yookaan maallaqa online irraa argachuu barbaannan yeroon isaa amma isiniin jecha barnoota ajaa'iba barnoota namni hundi yeroo kanatti itti fayyadamuu qabu online irraa maallaqa argachuu feena yeroo kanatti baay'ee salphaa ta'ee jira karaan isaa AI technology jedhamu fayyadamuudhaan salphaadhumatti osoo fuula keessanii agarsiisin salphaadhumatti viidiyoo hojjechuudhaan karaa easy ta'een karaa salphaa ta'een kan namas koopii gochuudhaan yoo feetan hojjechuu dandeessu karaa easy ta'een barreeffama feetan barreessitanii afaan barbaadaniin barreessuudhaan afaan sana yookaan barreeffama san gara sagaleetti deebisuudhaan viidiyoo adda addaa hojjechuu dandeessu baay'ee salphaadha barreeffama feetan afaan feetaniin barreessuuma qofaan kara sagaleetti deebisuudhaan viidiyoo dalaguu dandeessu jechuudha. Karaan isaa baay'ee salphaadha. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like akkasuma share dabalataanis koomentii kaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha gara barnoota keenyaa deemuudhaan haala kamiin barreeffama afaan Oromootiin barreessuudhaan karaa salphaa ta'een gara sagaleetti deebisuu dandeenya osoo sagalee keenya hin fayyadamin barreeffama san salphaadhumatti gara sagaleetti deebisuu dandeenya sagalee ayinataa feetan ka dhiiraatiin feetan ka dhalaatiin feetan ka daa'imaatiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana barreeffama jalatti barreessitu sanaan booda sagalee itti galchitu jechuudha. Sagalee eessaa itti galchina ofuma isaatiif itti nuuf galchan nuti kan nurraa eegamu aappii kana buufachuu qofa. Aappiin kun Filmora jedhama. Aappii kana kan kaffaltii isin gaafanne Telegiraamii kiyya jala argachuu dandeessu akka isinitti argattan duraan isinitti himeen jira achirratti maxxanfamee jira. So aappii kanarra seenuudhaan salphaadhumatti new project ka jedhu kana filannee gara fuula duraa deemna. Sagalee san erga hojjennee kaane sagalee san viidiyoo biraatiinis walitti hojjechuu ni dandeenya. Sanaan booda erga as jala seennee booda cloudii jala seenuudhaan isa ta'uu backgroundii adii takka yookaan diimaa isa ta'uu gurraacha isa ta'uu kalarii barbaadan suuraa tokko qofa backgroundii duwwaa tokko qofa fudhannee seenna. Feetan suuraa namas fudhatanii seenuu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Erga backgroundii san fudhannee seenne booda backgroundiin sun sakandii 3 qofa waan ta'eef irra tuquudhaan fuula dura isaa irra qabuudhaan ni harkifna haga sakandii barbaannetti harkifnee dheeressuu dandeenya jechuudha. Barreeffama jechoota walaloo adda addaa feetan viidiyoo waan hojjettan irratti sagalee san galchuudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Erga backgroundii san dheereffannee kaane barreeffama san gara sagaleetti deebisuuf barreeffama san osoo qoba-qobaatti barreessinee baay'ee bareeda. So gara gajjallaa kana maaltu jira teekistii jira jechuudha. Teekistii tuquudhaan add teekistii ka jedhu tuquudhaan jechuudha barreeffama feetan irratti katabanna yookaan immoo ni barreeffama gara sagaleetti akka nuu deebi'u barbaanne jechuudha. Bakka takkatti dheeraa yoo barreessitan backgroundii isaarra guutee isin rakkisa waan ta'eef qoba-qobaatti barreessuu qabdu jechuudha akka inni wal makataa hin deemne yookaan immoo akka barreeffamni sun dheeratee iskiriinii irra booda irratti isin rakkifne jechuudha. Kanaafuu barreeffama san jecha lamaan jecha sadiin qoba-qobaatti barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa barreeffama gara sagaleetti deebisan waan jedhu haa barreessinu. Erga barreessinee kaane mallattoo taatiin jira barreeffamni kun jala kana haga sakandii 4-5 dhufa. Sanaan booda jala irratti maal arganna? Barreeffamicharra erga tuuynee kaane jala kana text to speech waan jedhu arganna. Arfaffaa irratti text to speech ka jedhu ka arfaffaarra jiru tuqnaa jechuudha barreeffamicharra tuqnee kaane. Choose voice sagalee filadhuu nuun jedha. Sagalee dhiiraa, sagalee shamarranii, sagalee daa'imaa mata duree adda addaa jira. Sagalee social mediaadhaa ta'u, sagalee oduu adda addaatiif ta'u ni taphachiiftu ni ilaaltu jechuudha. Sagalee achirratti fayyadamuu barbaadan takka ni ilaaltu taphachiisuudhaan. Sagalee akkasiin barbaada isa jedhu ni ilaaltu. Afaan Ingiliffaatiin isin dhageessisa waan jarri haasaan sagaleen jaraa akkam akka ta'e isin barsiisuuf jechuudha. Kanaafuu tokko filanna yeroo filanne akkasitti magariisni yookaan biluun itti marfama yeroo itti marfame maal goona jala sana create ka jedhu jira jechuudha. Create yeroo tuyne sakandii 2-3 keessatti dhibba gahuudhaan gara fuula duraa nu geesse sagaleen itti siif seene nuun jedha. Sakandii 2-3 hin caalu. Text to speech now available ka duraan mallattoo taatiin ture amma mallattoo sagalee nuu kaahee jira jechuudha. Amma akkaataa barreeffama sagalee itti galchan ka jedhu kana yeroo taphachiifnu sagaleen itti galee jira. Garuu ammallee maaltu nuuf barreeffama biraa itti daddabalachuu ni dandeenya. Dheeressuu haga daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 5 fuula dura isaa dhaabbachuun ammas barreeffama biraa ni barreessinaa jechuudha.
barreeffama feetan kabiraa barreessitu ammallee keessattuu YouTube irratti waan akkasii hojjechuudhaan salphaadhumaan online irraa maallaqa argachuu dandeessu chaanaalii kiyya waan jedhu barreesse text to speech tuqannaa sanaan booda isa sagaleen itti galcha sagalee tokkoratu ina create tuqannaa jechuudha kanattis ni galchina ammallee jecha biraa jechoota 2-3 walitti aansuudhaan ni barreeffana chaanaalii kiyya waan jedhu qofan barreesse ammas fuula dura isaa deemuudhaan ammas mallattoo tuquun maal goona barreeffama biraa barreeffannaa jechuudha barreeffama kabraa subscribe gochuu hin dagatinaa subscribe like share waan jedhu waan feenu haa barreessinu barsiisuuf waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa waan jedhu itti haa katabu ammas jecha 2-3 qobaatti barreessaa jira jechuudha akka inni bakka tokkotti dheeratee barreeffamni kun akka nutti mul'atu waan ta'eef mallattoo taatiin jira isarras ni tuyna warri sagaleetti jijjiirame mallattoo sagalee qabaatu jechuudha amma taa qaba mallattoo irran tuqa kanatu jijjiiramne halluun isaas ni jijjiirama yeroo sagaleetti deebifne text to speech tuquudhaan ammas sagalee takka filanna create waan jedhu tuqnaa jechuudha create yeroo tuqne ammas isas maal godha sagaleetti nu deebisaa jechuudha barreeffamni sun walitti aanee tartiibaan tahuu qaba jechuudha kunis sagaleetti nuuf deebihee jira jechuudha amma bakka sadiitti barreessine deddeebifnee jirra arfaffaa itti da'uu barbaannaan ammas fuula dura deemuudhaan isarrattis ni idaanaa jechuudha taphachiifnee ilaalla akka barreeffamni sun walitti galee jiru jechuudha so ammas xumura dhaabuudhaan barreeffama biraa jechoota 2-3 kabiraas itti dabaluu dandeenya jechuudha kanaafu haala kanaan barreeffama keessan ni qopheeffattu sanaan booda jechoota 3-4 godhaa walitti aansitanii keessuu jechuudha akka inni bakka takkatti yoo barreeffama dheeraa barreeffama fuula 3-4 yoo barreessitan isin rakkisa waan ta'eef ka qoqqobaatti barreessitan kun bareeda kireetiidhuma tuyxuu jechuudha text to voice irra tuquudha barreeffama yeroo tuyxan text to voice isinii fida sanaan booda gara text to voice deemuudhaan sagalee san itti goonaa jechuudha amma walumaa galatti jechoota adda addaa bakka 3-4tti barreesseen jira ifuma isaatiif sagaleen isaa walitti fuufa shanaffaa barbaannan ammas xumurarra dhaabeen barreeffama galatoomaa jedhu fuula dura dhaabeen deemee teekstii tuqaa jechuudha mallattoo sagalee qaban martinuu walitti bubbutuu qabdu yoo walirraa isin jalaa sissiqe sagaleen isaa jechuudha kanaafu xumura galatoomaa jedhurra dhaabadheen ammas maal gochuun qaba teekstii barreeffama ta'een barreeffadhaa jechuudha barreeffama ta'e barreessuudhaan text to voice ka jedhu mallattoo arfaffaarra jiru tuqannaa sanaan booda sagalee itti filanna sagaleen kun mata duree adda addaa qaba sagalee fakkeenyaaf xumura irratti sagalee daa'imaa yoo feetan conversational educational kan dhimma barnootaaf ta'u dhimma social media as keessaa caqasaa sagalee barbaadan sagalee beeksisaaf ta'u sagalee oduu adda addaatiif ta'u sagalee sare keessaa kafeetan taphachiisaa ilaaltu sagalee namoota hedduutu as keessa jira waan ta'eef kafeetan keessaa filattu irra tuytu sanaan booda kireetiidhuma tuytu jechuudha erga kireet goonee xumurree dhaggeeffannee yookaan caqasnee waliin haa ilaallu akkata barreeffama gara sagaleetti deebisan channelii kiyyaa subscribe gochuu hin dagatina galatooma Abdul App sagaleen sun haala amma waliin caqasne kanaan gara barreeffamaatti nuuf deebi'ee exportii tuquudhaan maal goona gara gaalaarii keenyaatti save goona itti da'uu barbaannaan isa haaluma kanaan barreeffama adda addaa itti fiduudhaan ergaa dabarsuu barbaadan new projectii keessa seenuudhaan haala salphaa taheen aappii filmooraa fayyadamuudhaan barreeffama afaan feetaniin gara sagaleetti deebisuun itti fayyadamuu dandeessu barnoonni keenyas kana fakkaataa laayikii sheerii gochuu hin dagatina haga barnoota ittaanu walitti deebinu turtii gaarii